Mee ijoollee Suudi Arabiyaa keessaa warri shamaraa maal jedhaa dhaggeeffadhaa dhiisaa. Warri dhiiraa immoo kan arfan kanatti iyyuu hin qabu warri jettan jalatti naa barreessaa. Warri immoo arfan kana keessaa nan qabatan kaayoo ijoollee dhiiraa Suudi Arabiyaa sanitti muufanii gaala. Tokkoffaa warra jaartii tokko fuudhee bultii jaarratee mungkin ilmoo tokko ilmoo lama qabutu kalas jaartiin dalagaa teessee inni mana ta'a. Mana ta'a hojiin hojjetu kalas isiin hojii hojjetti. Ilmoo ofirraa galchanii kalas isiin hojii hojjetti kalas isiin egaa miskiina yoom biyya namaa kana keessaa gallaa jiruu keenya yoom jijjiirra jetti beektu. Inni immoo manuma jaazataa dalagaan naqu. Manuma jaazataa izin jedhee achiif achi koree isii kanatti dawwalee jaartiin qabulee janajjanee ijaazaa buufee gaafa dhuftee wacii riyaala 500 darbitee deemti. Isiin kun janajjanamtee dhuftee gaafa dhuftee riyaala 500 darbitee deemti. Akkasumatti jiraata tokko. Isin jaartiin isiin hangafaa bakkuma hojii teessi ji'a 3 keessaa 4 keessaa hin dalagannaa jaazaan bahin jedhaan isiidhaan. Isiin bakkuma jaazaa teessi inni akkana godha. Kun tokkoffaadha. Lammaffaan immoo kam warra baadiyyaa teessee janajjantu. Ol dhuftee jaazaa buufachuuttis shoortaa sodaatti achuma teessee janajjanti. Janajjanaa kana immoo yeroo janajjantu inshaallah gaa shamarri keenya miskiinaa gowwaadhaamti moo fedhetti agarsiisa. Agarsiisee yeroo jedhee araadaadha moola ijoolleen ammaa kun ijoolleen Suudi Arabiyaa ijoollummaa qabdi waan moo beekti. Amma kana keessa gaa ittala kanaan viidiyoodhaan haasa'atuma gaan beektanii gaa viidiyoo si waraabdee lafa kaawwatti. Lafa kaawwattee yeroo jettee gaafa bookii booda siinoo kiintallee gara biraatii gaa janajjanaa afaanii qofti waan fayyadumti gara biraatii jaazaa bu'ee galte viidiyoo keen gadhiisamu maalan godha ittiin. Gabbarti gabrii 200 isa ta'u 5 isa ta'u nama gabbartiituma gabbartuu waggaa 2-3 geessti. Tokko kana. Sadaffaan immoo kam warra ijoollee dhareef dhudhuftidha. Reefuma dhudhufti waggaa 4 kana daddalaydee hin karoorsiti gaadha. Amma yoo miidhaan kumaan mazaraa keessa dalagaa miti jetti. Tokko dulluutuma wayii ilaalee fuudheetan inshaallah wajjin dalagadhee laa karoorichi immoo fuuti kuni wajjin dalagachuudha malee fuudha gaanii fuuchuu miti. Wajjin dalagadhee fuudheetan kalas bakka biyya namaa kana keessa yeroodhaan galaa jetti. Akkasumatti fuudhatti galtee ijoollee dhagala fuudhatti galtee inshaallah shamarri inni siin fuutu immoo isii caalu inshaallah. Mungkin waggaa 5 hangafa ta'afiifi intalli durbaanni siin fuutu kun fuutee akkasumatti tuma wajjin jiraatan waggaa 4 ga'u. 4-5 yeroo gaanii jedhu qabamti gurbattiin tuma magaalaa kana tetteessu. Qabamtee yeroo jettee achiin qabamtee biyya buutii miti gaarosiin biyya buutee jettee silaa gaawuma tokko yookiin waggaa arfan kana keessatti yookiin lafuma tokko bitatanii yookiin manuma tokko bitatanii rugaa jaartiidhaa jiru. Yeroo asii gadi buute gaa shamarri silaa iyyuu gaantaa'u gizee siin dhaqxee mana hidhaa buute hin kuftaa muka qabaddochuun hin yammara beektu manuma hidhaa keessatti. Amma achii booda gurbaan asii gadi buutee bakka shaashaattee takka caatii qamaatee fuuchuun kun isitti dhagahama. Biyya galtee ammas tokko fuuti. Tokko fuutee yeroo jettee isiin miskiinna asii kun immoo kan wajjin dalagatanii qaban kun hin dhageesse ni kaakoo naa kennee gawarra fuuteettiin achumaan ni kaasii kennitee silaa dantaa siin qabdu silaa siinoo wajjin dalagachuudhaaf fuute. Arfaffaadha. Arfaffaan immoo amma ka'ee ijoollee dhiiraatti qalaa kun badoodhuma kana inuma dalaydi. Maallaqni isiin dalaydu kun maatiitti gad ergatama. Haadhaaf abbaa ta'us wasiila ta'us namuma amantuu tokkotti ergatti. Gaafa siin ergattee jettee birriin dalagame kuni gaafa argame jettee gaafa akkuma xiqqaa shortaan mazaraatti dhayitee shortaan fuuti gaa waggaa 7-8 dalayitee asii gadi buuti. Gaafa galu suunii tokko hin jiru. Birriin sii babbadeera akkaawuntii wayii qabdi moo hin qabdu. Amma akkasumatti namicha birrii sii fide kanaan inshaallah gajaraan morma walirraa buusanii mana hidhaa seenti. Kanaa jechuudha kaayyoon karoora ijoollee Suudi Arabiyaa shamaraa moo boriin isinitti marsi. Ijoolleen dhiiraa yoo kana arfan keessaa hin qabnottan koomtii jala lakaa. Ijoolleen shamaraa immoo dhugaadhama soba natti himaa kun wallaahi waan dhugaa jiru isinitti maara kun waanuma hankoo kana keessaa tokkoffaa lammaffaa hidhee isinitti himu malee hankootu kana keessa jira. Kaayyoon inni keessa dhugaan jiru kanuma dhugaa rabbi maaliif obboleetti koo dhugaa
dubbadhu dhugaa jiru dubbatte dhugaa rabbi jechuudha. Innaa hojii Maammadooti hojuma Maammadoo biyya Saudi Arabiyaa keessatti jechuudha. Hojii keessan wanti soba ta'e tokko hin jiru dhugaadhaa bareedduu koosiin jedha galatoomii ulfaadhu siin jedha. Ishee akkasuma mucayyoo obboleettiin keenya kun anillee wanta namoodate wanta achi keessa jira anis kan jara kana keessa hin jira jetteerti isheen lila ofitti matteerti of keessaa hin hambisne jechuudha. Waanuma jiru dhugaa dubbatte jechuudha. Galatoomii ishee bareedduu kiyya ashamaa akkam jirtu hordoftoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi isiniif baay'atu jecha egaa kan warroonni chaanaala kiyyaaf haarawaa taatan sabskiraayib gochuudhaan jajjabeessaa akkasuma warroonni immoo laayik sheerii gochaartan galatooma ulfaadhaa sin jecha egaa maal qabatee dhufte siifaniin jechuun oolu akkuma viidiyoo duraa argitan irratti Maammadoo Saudi Arabiyaa fi akkasuma immoo qimamochee mana madaamii Saudi Arabiyaa keessatti jechuudha. Wantoota isaan waliin yeroo wal janan yeroo akkasuma immoo yeroo walii hojjenne jedhanii wanta isaan hojjetan jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaa fi obboleettiin keenya kun waanuma jiru dubbattee jechuudha. Wanti ijoollee as keessaa takka lamaan hin jira jechuudha. Maaliif wanta obboleettiin keenya dubbattu waanuma ijoollee dhiiraa keenyarra jiru akkasuma shamarra keenyarrallee kan jiru jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi maal jetti obboleettiin keenya dhuguma amma fakkeenya fi nama lama faa taanee dalagannaa walitti dabalanii dalaganna jedhanii raawwatanii as keessatti wal fuudhu. Gaafa wal fuudhasan immoo kiraa manaatu jira, qallaba mana keessatti jira, waan dhugantu jira, waan uffatantu jira akka mana arabaa keessaa sanii wati. Waa hundumatu gulaagaalee mana kee keessa gootatta waan baay'eetu jira gaafa sitti olii baate jechuudha. Gaafa san immoo birrii beetan 2,000 dalagadha jetta. 2,000 dalagadha jetta. Innis akkas jetta. Osuma akkas jettu inni immoo inni mana taa'aa yookiin immoo isaan dalagaa hin jirtu inni mana taa'a. Inni yookiin dalagaan isaa hin jirtu inni mana taa'aatiin daladda yoo daladda birrii baatee daladdu san immoo karaa manaa hin kaffaltaa wacii mana keessaa hin dandeessa yoo inni sachi jiraate ta'e isas hin dandeessa ofii keetis achitti intarneeta saafis hin guutta ofii keetis hin guuttatta waa hedduutu jira jechuudha. Dhugaa dubbachuuf yoo daa'imti jiraate daa'ima keetii waa hedduu goota waan baay'eetu jira jechuudha. Innaa kana immoo laaluu qabdani dhugaa rabbi jechuudha. Hanga ijoollee xalabaa kan ga'u tokko hin jiru jechuudha. Maaliif ijoolleen xalabaa wanti xiyyaannu hin jiru jechuudha. Anuma akka mataa kootti wanti xiyyaannu hin jiru. Amma ciyyoon tun illee akkuma isheen jettu baatee ala dalagattaa kan jirtudha malee kan xalabaa jirtu miti. Dhugaa baay'ee tokko rakkisaadha jette hedduu baastee yoo jette si harkatti hafte kumni takka hafti yookiin ishiidhaaf dalagaa hin argattu mana teessaa waan baay'eetu saaxilamte jechuudha. Innaa kanaafiyyuu obboleettiin keenya waan jette irraa barachuu jedheetii yaada. Ani yaada itti isinii dabalamanii isheen dhaamsa bareedaa isinii kennite jechuudha. Kanaaf ijoollee adda dalagattutu caala. Dhugaa rabbi ijoollee adda dalagattu caala. Amma fakkeenyaaf immoo innis amma immoo ishee fuudhee dalagaa arge miti kabiraa jana jechuudha. Amma immoo ofii isaatii erga mana taa'ee hojii dhabee ishee immoo kabiraa janaa jaazaa buufataa bakka waan adda addaa jira bakka ishiidha yoo nama baajette lakkin bayiniitti taa'e jedhaan akkuma ishiin jette iyyuu jechuudha. Asitti immoo inni tabiraa wajjiniin faataa zanaa jedha jechuudha. Hojiin Maammadoo keenya isa kanneen jechuudha. Ani fakkeenya isinii godhe malee mucayyoo isinii ibsiteerta sirriitti jechuudha. Isheen maaliif hin beettis ishiin ala jirtis waan ta'eef ala keessa hojjettis waan ta'eef sirriitti beetti isinii ibsiteerti jedhee yaada. Kanaaf obboleewwan koo adaraa keessan hundumti keessanuu of eeggannoo godhaa. Hanga danda'ametti ijoolleen amma aaddisii dhuftan kun manuma hojjechuu yaada isin jedha. Dhaamsi kiyyaadha isuma kanaadha. Obboleettii keenya irraa waa barattu dheetii yaada. Akkasuma immoo ana xiqquma itti isinii dabale yeroo biraatan bal'inaan itti isinii ibsa. Akkasuma warroon chaanaala kiyya haaraa taatan sabskiraayibii gochuun jajjabeessaa warroon qeeqa fi yaada qabdan koomentii irratti barreessuun dagatinaa nagaa ta'a fayyaa ta'a.